Sagantaan eegalchiisa giddugala Public Diplomacy dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunivarsiitii Haroomayaatti gaggeeffamee jira. Saganticha irratti dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii dabalatee miseensonni seeneetii Yuunivarsiitii Haroomayaa, barsiisonni, barattoonnii fi hooggantoonni garaa hirmaataniiru. Sagantaa eegalchiisa giddugala Public Diplomacy Yuunivarsiitii Haroomayaatti gaggeeffame kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan dubbi himaan ministeera haajaa alaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin dhaabbileen barnoota olaanoo ijaarsa biyyaa keessatti gaheen isaan qaban olaanaadha jedhan። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሀገራችን አሁን ለደረሰችበት ሁለንተናዊ በጎ ነገሮች ሁሉ dhaabbileen barnoota olaanoo sadarkaa biyyi keenya amma irra qaqqabde kanaaf shoora olaanaa ba'achuun isaanii dhimma hin haalamne ta'us ammas biyyi keenya rakkoo keessa jirtu kana keessa akka baatuuf hojjechuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu. Keessumaayyuu waggoota dhiyoohas lammiilee hundi qabeenya uumamaa isaaniirraa fayyadamuuf tokkummaan yeroo carraaqaa jiranitti dhiibbaan dippiloomaasii alaa nurra gahaa ture kan dagatamu miti. Ammas dhiibbaan kun bifaa fi amala isaa jijjiirrachaa biyya keenya jilbeenfachiisuuf fageenyi inni itti adeemaa jiru waan salphaadhaa miti. Yuunivarsiitiin Haroomayaa waggoota hedduu fi dameewwan garaagaraatiin keessumaa damee qonnaatiin qorannoowwan rakkoo furan biyyaaf gumaachaa turuu kan yaadachiisan Ambaasaadder Diinaan yeroo biyyi rakkoo dippiloomaasii keessa seentee jirtu kanattis qorannoowwan rakkoo kanaa fi falataan gama maddisiisuutiin yuunivarsiitichi itti gaafatamummaa guddaa qabaa jedhan. ለሰባ ዓመታት ያህል የተከማቸ የምርምርና የጥናት ልምድ ካለው ከዚህ ተቋም ሀገር በዚህ ወሳኝ ሰዓት dhaabbata muuxannoo qorannoo fi qo'annoo waggoota 70 ol qabu kanarraa biyyi keenya yeroo murteessaa kanatti oolmaa guddaa irraa eegdi. Adeemsa siyaasaa haala teessuma lafaa hubachuun Itoophiyaan ija addunyaan ittiin ishee mil'attuu fi naannawaa walxaxaa keessatti argamtu kanarraa kan ka'e dhiibbaa nurra ga'uu danda'uu fi itti fufiinsaan faayidaa argachuudhaa mallu qorachuu fi xiinxaluun barattoota keessaniif hawaasa keessaniif hubachiisuuf dirqama biyyaalessaa qabdu. Kanaaf hayyoonnii fi barattoonni giddugala kanatti fayyadamuun damee itti bobbaatan hundatti odeeffannoo qabatamaa maddisiisuun yeroo garaagaraatti odeeffannoowwan sobaa biyya keenya irratti tamsaafaman akka ittistaniif onneerraa isin hubachiisuu barbaanna. Yuunivarsiitii Haroomayaatti pirezidantii Tiyaanaan dhimma bulchiinsaa fi barattoota Profeesar Jeelaan Waliyyii gama isaaniitiin giddugalli Public Diplomacy lammiileen dhimma biyya isaanii irratti xiyyeeffannoo olaanoo akka kennanii gochuu fi faayidaa bal'aa akka qabu himan. የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ የይገባኛል ስሜት እንዲኖራቸው ፐብሊክ ዲፕሎማሲን lammiileen dhimma biyya isaanii irratti miira na ilaallatu jedhu akka horataniif kan dandeessisuu fi gosa dippiloomaasii uummata hirmaachisuun hojjetudha. Biyyoonni kallattii idilee fi al-idileetiin dhiibbaa dippiloomaasii jala yeroo kufaa jiran kanatti aadaa ፐብሊክ dippiloomaasii cimsuun fi si'ataa taasisuun faayidaa biyyaalessaa fi birmadummaa biyyaa hojii kabachiisuu akka ta'etti fudhachuun haalaan barbaachisaadha. Giddugalli Public Diplomacy Yuunivarsiitichatti jalqabame kun damee yuunivarsiitichaa kanneen birootiin walitti dhufeenya cimaa akka uumu gochuun hojiin bu'aa qabeessa ta'e akka hojjetamu dhaamaniiru. የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከላችን ከሌሎች የተቋሙ ንዑስ ክፍሎች ጋር ጠንካራ ትስስር የሚያገኝበት መንገዶች እና giddugalli ፐብሊክ ዲፕሎማሲ keenya giddugaloota kanneen biroo waliin walitti dhufeenya cimaa karaa itti uummachuu danda'u karaa tarsiimoo ta'e qindeessuun fi diriirsuun barbaachisaadha. Kana wajjin wal qabatee giddugala kana keessaa yaadota imaammataa fi seerota ፐብሊክ dippiloomaasiif ta'an hedduu maddisiisuun nurraa eegama. Sagantaan eegalchiisa giddugala Public Diplomacy dhaabbilee barnoota olaanoo kun dhimmaa fi faayidaa biyyaa irratti lammiileen hundi gama Public Diplomaasiin biyya isaaniif akkamitti falmuu fi dhiibbaa uumuu akka danda'an irratti dhaloota ga'oomsuu irratti kan xiyyeeffatedha.